If open protest is nearing victory, just Agada gaya hawasni Oromoo Kanada kutaa bulchiinsa Albertaa fi naannawaa ishee jiraatan martum. Hawasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa koree qindeessituu deeggarsaa OMN wajjin ta'uun muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa magaalaa Edmontonitti qopheessuun koottaa waliin taanee waliif taanaa jedhaa jiru. Hawasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa magaalota Edmonton, Calgary, Brooks, Red Deer, Saskatchewan, Frontenac, Murim, Grand Prairie fi naannawaa ishee jiraatu hundim qophii tumsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kanarratti akka hirmaattaniif affeeramtanii jirtu. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdosh, Gulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaam, Dr. Ahmad Galchoom, Dr. Henok Gabbisaa fi keessummoota birootiin teessoon 11113 Street Northwest Central Lounge Recreation Center Edmonton odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun wal argaan magaalaa Edmonton jedhu koreen qindeessituu sagantichaa OMN tumsuun qabsoo ummata cunqurfamaa tumsuudhaan koree qindeessituu sagantichaa Albertaa Edmonton Kanaadaa. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqabarratti bulchiinsi Abiy Ahmad sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa hidhuu fi achi buutee dhabamsiisuu itti fufee jira. Sadaasa 26 bara 2014 godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Qaasoo warraatti humnoonni tikaa mootummaa obboleessa Arafaat Abubakar quxisuu isaa kan ta'e Abdul Waahid Abubakar jaamuu qabuun hidhuu isaanii maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Arafaat Abubakar ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun gaafa waxabajjii 30 bara 2020 hidhamuun mana hidhaa Qaalitti kan jiru yoo ta'u obboleessi isaa quxisuun magaalaa Roobeetti kutaa 10 baratu maatii dubbisuuf deemee humnoota tikaatiin qabamee hidhame. Gama biraatiin dargaggoo Wabii Burqaa dhuma torbee magaalaa Adaamaatti qabamuun hidhamee jira. Labsii yeroo muddamaa hordofuun kutaalee Oromiyaa garagaraatti hidhaan raawwatamu hammaatee itti fufuun namoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuu odeeffannoon yeroo yeroon OMN dhaqqabaa jiru ni mul'isa. Guyyaa kaleessaa muddee 15 bara 2021 baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum araddaa saaqataa jaamtutti milishaa poolisii aanichaa fi kan aanaa Bookee waliin ta'uun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun mana qonnaan bultootaa 15 qabeenya isaanii wajjin jalaa gubuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Maatiin qabeenyi isaanii jalaa manca'ee rakkoo cimaaf saaxilamuu ibsuun ragaa tokko malee shakkii qofaan milishoonni ganda mana jireenyaa qonnaan bultootaa gubuun bara sirna bilxiginnaa keessa gidiraa jalqabameedhaas jedhani. Duula ajjeechaa fi manneen jireenyaa qonnaan bultootaa barbadeessuu PP'n guutuu Oromiyaa irratti raawwachaa jirtus ni balaaleffannaa jedhanii jiru. Dargaggoonni Oromoo dhalootaan baha Oromiyaa godina Harargee lixaa fi bahaa ta'an kanneen magaalaa Finfinneetti gurmaa'anii daldala jimaa irratti bobba'uun hojjechaa jiran iddoo itti hojjetanirraa qaamota mootummaatiin kaafamuu himani.
guyyaa kaleessaa muddee 15 bara 2021 namoonni hin beekamne qaama mootummaarraa jechuun dhufanii sa'aatii 24 keessatti iddoo kana gadhiisuu qabdu jecha'anii waraqaa nutti fidanii deemanii har'a ganama ammoo bakkicha nurraa diiganii jiru. Haalli keessa jirru akkaan yaaddessaadhaa jiru. Dargaggoon isaan gidduudha Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Humnoonni kunneen waldaa mootummaa jechuun namoota nuti hin beekne ijaaranii akka jiranii fi asitti dabalamaa yoo diddan isin ergama shanee qabdu waan ta'eef gara adda waraanaatti isin bobbaafna jedhanii nu doorsisaa jiru jaani. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Saasiggaa gandoota hedduu keessatti waraanni Abiyyi Ahmad haleellaa hawaasa nagaa irratti raawwateen maatiin qe'ee jireenyaa gadi dhiisanii baqachuuf dirqamanii jiru. Waraanni kunneen manneen hawaasaa irra naanna'uudhaan saamicha qabeenyaa raawwataa kan turan yoo ta'u, kana malees ijoollee keessan isaan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran iddoo isaan jiran nuuf eeraa jechuun jiraattota rakkisaa jiru. Kana malees aanaa Saasiggaa, Diiggaa, Bareedaa fi Baloo iddoowwan jaamanitti tibbana manneen qonnaan bultootaa hedduun humnoota mootummaan bobbaasuun gubamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jiraattota naannoo irraa mirkaneeffatee jira. Godinichatti haleellaan eenyummaa giddugala godhatee aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran keessatti yeroo garagaraatti hawaasa nagaa irratti raawwatamaa turuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasaa turuun ni yaadatama. Ijoo keenya xumuraatiin waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin dhooyin dura bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ji'ootaaf lola Tigraay irratti banuuf qophaa'aa turu ragaaleen mul'isan ni jiraa jiru. Gabaasaan New York Times qabatee bahe. New York Times gabaasaa isaa kanaan imala bulchaa Itoophiyaa ganna 3 fi rakkoowwan uumaman kan xinxaale yoo ta'u, gaaga'ama waraanaa fi dhibdee siyaasaa Itoophiyaa mudateef ammoo sababni daandii Abiyyi Ahmad filate akka ta'e akeekee jira. Gabaasichi badhaasa Noobeelii nagaa Abiyyi Ahmad muddee bara 2019 fudhate badhaasa Noobeelii nagaa daandii waraanaa karra bane jechuun ibsee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon irraaf qabannee dhiyaanne isaan gaammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama xiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafan hordofaa.